Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo hordoftootaa fi daawwattoota chaanala Ayyuu araarrii fi nageenyi Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu jecha guyyaa irraa kan ammoo akkuma taayitilii yookaan mata duree viidiyoo kana irratti argitanitti cidha addunyaa irraa gatii guddaadhaan raawwatamee fi baasii gurguddaa baasise sadarkaa tokko amma 12tti waliin ilaalla. Erga laallee booddee immoo kan biyya keenya waliin wal cinaa qabnee irratti dubbanna jedheen viidiyoo kana qabadhee isiniif qooduufan dhufe. Egaa akka ajaa'ibsiifattanii fi akka itti bohaartan abdiin qaba. Amma gara qophii keenyaatti osoo hin seenin maatii koo warreen taatan laayik tuqaa ammuma laayik godha. Itti dabalee warreen yeroo jalqabaatiif gara chaanala koo dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha ani Ayyuudha. Subscribe tuquudhaan mallattoo bilbilaa bukkee jirtu erga tuqxanii booddee ol gochuu hin dagatinaa. Sababiin isaa viidiyoo ani gadhiisu dafee akka isin qaqqabu godha. Laayik tuquu hin dagatinaa. Egaa amma gara qophii keenyaatti ni ceena. Ana waliin turtii gaarii. Seenaa keessatti cidhawwan gaa'ilaa kanneen maallaqa guddaadhaan raawwataman 12 ilaalla. 12ffaarraa eegallee mi'a amma tokkoffaatti haa ilaallu. Cidha baasii guddaa baasisuudhaan sadarkaa 12ffaarra jiru cidha Kaateeriin Zeetaa Joonsii fi Mikaa'el Doogilaas lachuun isaanii taatota fiilmii bebbeekamoodha. Cidhi isaanii kan geggeeffame hoteela Niw Yoork Ooyilaaza jedhamutti ture. Walumaa galatti baasiin cidha kanaaf ba'e doolaara Ameerikaa miiliyoona 1.5 ture. Bara 2005 maallaqni hamma kana ga'u amma doolaara miiliyoona 1.6tti tilmaamama. Cidha akka addunyaatti sadarkaa 11ffaarra jiru ammoo cidha Toom Kiruusee fi Kaatiyee Hoolmees. Cidhi kun bara 2006 ture kan gaggeeffame. Iddoon isaa jaarraa 15ffaa keessa Roomaadhaan alatti ijaaramee Odeeskaalchi Kastil bakka jedhamutti ture. Namichi Daawuson Kiriikii fi Baatmaan Biigins keessatti taatota fiilmii yoo ta'u isheenis akkasuma taatuu fiilmii beekamtuudha. Namoonni beekamoon kanneen akka Wiil Ismiiz, Jennifer Lopez, Deevid Beekamii fi kanneen biroo irratti hirmaataniiru. Walumaa galatti baasiin cidha kanaaf ba'e doolaara Ameerikaa miiliyoona 2 yoo ta'u maallaqni kun amma doolaara miiliyoona 2.2tti tilmaamama. Cidha akka addunyaatti sadarkaa 10ffaa irratti argamu cidha Kiristiinaa Aguileeraa fi Joordaan Biraatmaan. Namichi ogeessa pooppii beekamaadha. Isheen immoo qopheessituu yookaan pirooduusera muuziqaati. Gaa'onii cidha Kiristiinaan uffatu qofaa bituuf doolaara 80,000tu ba'e. Iddoo bashannanaa Naapaa Veelii Staagliin Vaayin Yaard jedhamutti kan adeemsifame cidhi kun walumaa galatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 2 gaafateera. Sun bara 2005 ture. Maallaqni kun amma utuu ta'ee gara doolaara miiliyoona 2.2tti tilmaamama. Cidha akka addunyaatti baasii guddaa baasisuun sadarkaa 9ffaarratti argamu immoo cidha Eelzaabeet Haarlii fi Aaroon Naayaaridha. Isheen moodelistii olaantuu fi taatuu fiilmii yoo taatu inni immoo dhaaba Tookiyoo jedhamutti hanga'aa olaanaadha. Bara 2007 kan gaggeeffame cidhi jara kanaa walumaa galatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 2.5 kan baasise yoo ta'u maallaqni kun amma doolaara miiliyoona 2.6tti tilmaamama. Raawwatamuuf guyyoota 8 kan itti fudhate cidha guddaan kun Gluucester Shiitiitti kan argamu Suuderlii Kaatlii fi Joodipuuriitti kan argamu Umaayid Bahawaanitti gaggeeffame. Cidha akka addunyaatti baasii guddaa baasisuudhaan sadarkaa 8ffaarratti argamu cidha Paawul Maakaartiinii fi Iizer Miliisidha. Misirrittiin aktiivistii peetaa akkasumas duraan moodelistii turte. Inni immoo barreessaa sirboota seenaa keessatti hunda caalaa milkaa'aadha. Cidhi kun akka aadaa indiitti sirbootaa fi agarsiistota aadaa indiidhaan kan gaggeeffame yoo ta'u iddoon itti adeemsifame biyya Eerlaanditti ture. Waldaa kiristaanaa Moonaa Gahanitti argamu waldaa qulqulluu Saalvaadoor jedhamutti gaggeeffame. Walumaa galatti baasiin cidha kanaaf ba'e doolaara Ameerikaa miiliyoona 3 ture. Cidhichi bara 2002 kan gaggeeffame yoo ta'u baasiin ba'e sun yeroo ammaatti doolaara miiliyoona 3.6tti tilmaamama. Cidha akka addunyaatti baasii guddaa baasisuudhaan sadarkaa 7ffaarratti argamu immoo cidha Elizaabeet Taayilarii fi Leerii Foortenskeeyidha. Misirroon kun taatuu fiilmii beekamtuu turte. Inni immoo hojjetaa ijaarsaa yookaan konistirakshinii ture. Namoonni beekamoon kanneen akka Liizaa Mineelii, Ideey Marfii fi Naansii Reegen irratti kan hirmaatan yoo ta'u sirbituu beekamaan Mikaa'el Jaaksan akka abbaa dhirsaa misirrootti dhiyaachuun isaa cidhicha adda taasiseera. Kaalifoorniyaa keessatti
paarkii Michael Jackson kan Niizerlaand raanch jedhamutti ture kan cidhi kun adeemsifame. Bara 1991 doolaara Ameerikaa miiliyoona 2.5 kan gaafate cidhi kun yeroo ammaatti maallaqni kun doolaara Ameerikaa miiliyoona 4tti tilmaamama. Cidhi akka addunyaatti baasii guddaa baasisuudhaaf sadarkaa 6ffaa irratti argamu immoo cidha Liizaa Mineelii fi Deevid Gestiidha. Misirroon intala obbo Juudii Gaarlaandii yoo taatu hojjettuu Broadway beekamtuudha. Abbaan manaa ishee immoo qopheessaa yookaan piroodyuusera muuziqaati. Sirbituu beekamaa Michael Jackson fi kabajamtuu aadde Elizabeth Taylor keessummoota addaa yookaan waayilota ta'uun dhiyaachuun isaanii tarii cidhicha namoota beekamoo gurguddoon kan adeemsifame isa hunda caalu taasisa. Bittaa abaaboo qofaaf doolaara Ameerikaa 700,000 akkasumas keekiidhaaf doolaara Ameerikaa 40,000 kan baasise cidhi kun bara 2002 gaggeeffame. Baasii waliigalaa cidha kanaaf ba'e doolaara Ameerikaa miiliyoona 3.5 yoo ta'u maallaqni hammi sun gatii doolaara miiliyoona 4.2 yeroo ammaa kana qabaata jedhamee tilmaamama. Cidhi akka addunyaatti baasii guddaa baasisuudhaan sadarkaa 5ffaa irratti argamu cidha Cheelsii Kileentenii fi Maarkii Meezviinsikiidha. Misirroon intala pirezidaantii Ameerikaa duraanii Biil Kileenten yoo taatu abbaan manaa immoo investara baankii ta'ee hiriyaa ishee ijoollummaati. Cidhi kun haala ajaa'ibsiisaadhaan kan raawwatame yoo ta'u walumaa galatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 5 gaafateera. Cidhi akka addunyaatti baasii guddaa baasisuudhaan sadarkaa 4ffaa irratti argamu immoo cidha Waayinii Ruunii fi Maakilaahiliinidha. Isheen warra durbaa Biriteen hojjettuu cimtuu yoo taatu Ruunii waliin hiriyyummaa akkanaa kan eegalte umurii waggaa 16tti ture. Abbaan manaa ishee immoo seeraa keessatti tarii taphataa kubbaa miilaa eenyuyyuu caalaa kaffaltii olaanaan kaffalameef ta'uu hin oolu jedhama. Walumaa galatti cidha kanaaf doolaara Ameerikaa miiliyoona 8 kan baasan yoo ta'u cidhichi bara 2008 ture kan gaggeeffame. Cidhi akka addunyaatti baasii guddaa baasisuudhaan sadarkaa 3ffaa irratti argamu immoo cidha Piriinsii Wiiliyaamii fi Kaatee Miidiltenidha. Misirrittiin guutummaa addunyaa irratti ajaa'ibsiifatama guddaa kan horatte dargaggoo waggaa 29 turte. Namichi immoo ilma Piriinsii Chaarles isa hangafaa yoo ta'u hidda hanga'oota warra Ingilaandiidha. Bittaa abaaboodhaaf qofa doolaara 800,000 akkasumas bittaa keekiidhaaf doolaara 80,000tu itti ba'e. Walumaa galatti cidha kanaaf maallaqni ba'e doolaara Ameerikaa miiliyoona 34 ture. Cidha akka addunyaatti baasii guddaa baasisuudhaan sadarkaa 2ffaa irratti argamu immoo cidha Vaanishaa Mitaalii fi Amit Baatiyaadha. Vaanishaan intala bareedduudha. Abbaan ishee biiliyoneera yoo ta'u maqaan isaa Laakshii Mitaal jedhama. Abbaan manaa ishee immoo abbaa qabeenyaa World Fish Investara ta'ee dhalataa Loondoonidha. Haala baay'ee nama ajaa'ibsiisuun hoteela Paarisitti argamu abbaa urjii 5 keessatti gaggeeffame. Bara 2005 baasii waliigalaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 60 kan gaafate cidhi guddaan kun ammatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 66 ta'a jedhamee tilmaamama. Egaan kabajamoo hordoftoota koo akka na waliin jirtanii fi akka itti bohaaraa jirtaniin abdii guddaan qaba. Haga ammaatti kan nuti ilaalle sadarkaa 12 hanga 2ffaattidha. Sadarkaa inni 1ffaarra jiru ammoo cidha ajaa'ibsiisa tokkodha. Cidhichis akka addunyaatti baasii guddaa baasisuun sadarkaa 1ffaa irratti cidha beekamedha. Innis cidha Piriinsii Chaarlesii fi Leedii Diyaanaadha. Sirrittiin barsiistuu yoo taatu addunyaa irratti beekamtuu turte. Inni immoo ilma giiftii Elizaabeet lammaffaadha. Cidha guddaa kaatedraalii qulqulluu Paawuloositti ta'e kana aanga'oonni hedduun irratti hirmaatanii namoonni miiliyoona 750 ol ta'an televezyiinaan daawwataniiru. Keekiiwwan cidha kanaaf oolan qopheessuuf torbanoota 14tti fudhate. Bara 1982 baasii waliigalaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 48 kan gaggeeffame cidhi kun ammatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 110tti tilmaamama. Gatii hamma kanaan gaggeeffamuu isaafis seenaa keessatti cidhawwan addunyaa irratti gaggeeffaman keessaa isa gatii jabeessa ta'e yaadatama.
war waan ta'u hin beeknu. Hanga ammaatti garuu cidhi Piriinsi Chaarlesii fi Leedii Diyaanaa dorgomaa hin qabu. Egaa kabajamoo hordoftootaa fi daawwattoota koo qophii ani guyyaa har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Cidha waan ajaa'ibsiisaa kana kan biyya keenyaa waliin gaafa wal bira qabnee ilaallu cidha kan biyya keenyaa tokko osoo fudhannee jechuudha. Isaan suni baasii isaan keekiidhaaf baasan kan biyya keenyaa immoo guutummaan cidha tokko baasii isaan keekii qofaa bituudhaaf baasan hammasuu hin baasu jechuudha. Kanaaf cidhawwan ajaa'ibsiisaa kana kisaaraa guddaa qabu. Doolaara 100,000 10,000 66 maal inni jedhamu osoo hojii tokko ittiin hojjetame faayidaa guddaa qaba. Cidhi karaa biraa kisaaraadha malee bu'aa faayidaa biraa hin qabu. Kisaaraa mala cidhi. Kanaafuu warreen baasii gurguddaadhaan baasiin fuudhaa heeruma jettan fuudhuu dandeessu, heerumuu dandeessu. Garuu immoo bu'aa gaariirra oolchitanii jechuudha. Gaariidha dheeyyaadha yeroo jedhu wanta fuulduratti sin fayyadurra osoo oolchitanii baasii guddaa cidhatti baastan isa kanatti fudhatama qaba dheeyyaadhaani. Kanaaf egaa kun yaada kootii viidiyoo ani guyyaa har'aaf qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraatiin amma walitti deebinutti viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Yaadaa fi gaaffii qabdan hunda koomentii irra naaf kaa'aa. Itti dabaluudhaan yaada keessan keessa waan jiru koomentii irratti naaf barreessaa. Nagaan turaa. Baay'ee.